Yooyaa harka fuunee kabajamtoota hordoftoota Siinqee Production akkam jirtu. Sagantaa keenya guyyaa har'aatiin Itoophiyaatti barattoonni KG yookiin oolmaa baratan barnoota afaan Ingiliffaarraa maaliif ugguraman kan jedhu qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Isin ammoo hanga xumura sagantichaatti nu faana bu'aan hordofaa. Akkasuma namni YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe, like, share gochuu hin dagatinaa. Nu hordofaa. Itoophiyaatti bara kanarraa kaasee barattoonni KG yookiin oolmaa daa'immanii afaan Ingilizii barachuudhaaf niiru. Daa'imman keessumaa kanneen magaalaa Finfinnee keessa jiranii fi gara manneen barnoota dhuunfaatti baratan akka kanaan dura maqaa isaanii Ingiliffaan barreessuun shaakaluun hafeera. Barattoonni oolmaa daa'immanii akka kanaan dura qubee afaan Ingilizii A, B, C, D yeedalootaan laakkaanii hin jiru. Bara kanarraa kaasee barnoonni akka Spoken English fi English of Literature jedhaman barnoota KG keessaa haqamaniiru. Kanaan dura gosa barnootaa tokkicha afaan lamaan baratanii yookiin gosa barnootaa tokkoof daftara lama baatanii sun ammuma hin jiru jechuudha. Oolmaa daa'immanii kanaan dura ijoollee Ingiliffaa barsiisuun filatamoo ta'an bara kanarraa kaasee barnoota hunduu kan kennan afaan abbaa isaanii yookiin afaan ittiin hiikkatanidha qofa. Akkaataa hojmaataa Ministeera barnoota barattoota afaan Ingilizii akka gosa barnoota tokkootti barachuu yookiin ammoo jalqaba kutaa tokkoffaa yeroo jalqaban irraa kaasanii baratu ture. Manni barumsaa Gobson Akaadaamik ji'a tokkoon dura hayyamni barnoota sadarkaa oolmaa daa'immanii yookiin KG akka jalaa haqamuuf sababoota taasisan keessaa adda durummaan kan eeraman dhimma barnoota Ingiliffaa kanaadha. Bantaayitaa to'annoo qulqullina barnootaa fi leenjii magaalaa Finfinnee xalayaa Giibsoo barreesseen manni barumsichaa afaan barnoota bulchiinsa magaalichaatiin ala gosa barnoota Ingiliffaa kennaa jiraachuu isaa badiisaa keessaa tokko ta'uu eeree jira. Dhaaba barnoota barattoota KG sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaa biiroo barnoota magaalaa Finfinneetiin qophaa'ee BBC'n arge keessaa isa tokko afaan naannoo, herreegaa akkasumas barnoota naannoo bakka tokkotti walitti makamee dhiyaateera. Sirna barnoota haaraa barnoota Ingiliffaa KG keessaa hambise kun garuu maatii barattootaa biratti fudhatama waan argateeru hin fakkaatu. Bakka baay'eetti kan dubbatamu afaan idil addunyaa Ingiliffaadha. Ingiliffa dubbachuun dubbisuu fi barreessuu danda'uu qabu. Sirni barnootaa keenya kanarratti dhiibbaa osoo hin godhin ta'uu wayya jechuun yaada ishee kennite jiraattuun magaalaa Finfinnee daa'ima waggaa 6 qabdu Adde Mahalet Taamiru. Oolmaa daa'immanii daa'ima isheetti barsiifattu walitti qabduu koree maatii kan taate Mahalet akka dubbattutti komiin dhiyaatu kun maatii biraarras akka ta'edha. Barnoonni afaan Ingiliffaa ijoollee isaatiif kennamaa ture maaliif akka hafe maatii fi gaafii kaasaa jiraachuu BBC himtee turte. Suma kanaan wal qabate gosa barnootaa KG kan bakka bu'e qabatamaan jedhamu maalidha? Komiin maatiin barnoota oolmaa daa'imman irratti dhiyeessan kana kan uume sirna barnoota haaraa sadarkaa KG'tti qophaa'e kennamuudha. Bara barnootaa kanarraa kaasee hojiirra oolaa kan jiru sirna barnoota haaraa kun daa'imman kan baratan gosa barnootaa yookiin saabjektii garaagaraa kan qoodame miti. Barattoonni KG yookiin oolmaa daa'immanii akka kanaan dura herreega, Amaaranyaa, afaan Oromoo yookiin saayinsii naannoo kanneen jedhan gosa barnootaa hin qabani. Bakka gosoota barnootaa kan baratan wantoota qabatamoo yookiin cibtoochi kan jedhamedha. Fakkeenyaaf barattoonni oolmaa daa'immanii bara jalqaba wantoota qabatamoo yookiin cibtoochi jedhaman 6 baratu. Isaan keessaa waa'ee koo, mana koo, maatii koo akkasumas mana barumsaa koo, naannoo koo kanneen jedhan keessatti argamu. Barattoonni oolmaa daa'immanii sadarkaa lammaffaa kan baratan keessaa immoo waa'een waaliyaa, hawaa, biqiltootaa fi geejjibaa kanneen jedhan keessatti argamu. Yuunivarsiitii Finfinnee Wiirtuu kunuunsa barnoota daa'imummaa yookiin Central for Early Child Care and Education ti barsiisaa kan ta'ee fi warri sirna barnoota kana qopheessan keessaa tokko kan ta'an Dr. Taaddasee Jaallataa akka ibsutti wantoonni qabatamoo yookiin cibtoochi jedhamu ofii isaatii gosa barnootaati miti. Haala qabatamaa kontekstii jechuun daa'imman wantoota naannaa ofii isaanii beekaman fayyadamuu baruu qabu kan jedhu walitti makanii haala ittiin dhiyeessanidha. Ofumasaa barnoota osoo hin taane haala barnootaa gargaaruudha jechuun Dr. Taaddaseen ibsan.
wanti yookiin saabjekti jedhamu hin jiru. Wanti hunduu walitti makamaadha jedhu. Akka isa Dr. Taaddasaatti haalli qabatamaa tokko daa'imman barachuu kan barbaadan afaan, lakkoofsaa fi dhimmoota biroo of keessatti qabata. Haala qabatamaa waa'ee koo jedhuu fi fakkeenyaatti kan kaasu Dr. Taaddasee kana keessatti baraticha waa'ee ofii isaa, waa'ee qaama isaa ni odeessa. Yeroo kana odeessutti ammoo dandeettii, ogummaa, kominikeeshinii, hawaasummaa, guddina sammuu, ofitti amanamummaa, afaan imooshinaali gabbifata jedha. Daa'imman kana kan baratan ammoo afaan abbaa isaatiin qofa. Kana qofaas miti, akka sirna barnootaatti haaraa kanaatti barattoonni yeroo baay'ee daree keessa taa'anii gabatee fi dabtara qofatti ija akka baasan hin barbaadamu. Bara kanarraa kaasee barattoonni keejii kan baratan irraa caalaan tooftaa, tapha, faaruu, hibboo, oduu durii yookiin sheekoodha jedhu. Qajeelfamni barsiisota hojiirra oolmaa sirna barnootichaatiif jecha biiroon barnoota magaalaa Finfinnee baase daa'imman barataa taphaanidha jedha. Taphni wantoota filannoo hin qabnee fi barnoota hunda keessatti makuudhaan barsiisuuf tooftaa gargaaru addaadha jedha. Faayidaa taphni qabu barsiisota yeroo ibsu. Daa'imman turtii mana barnootaa guyyaa tokko keessatti yeroo tapha daree fi daree alaa akkasumas oduu durii yookiin sheekoo faaruu qabaachuu akka qaban qajeelfama barsiisotaarra jira. Yeroon dubbisuu fi barreessuu ammoo muraasa ta'uu akka qabu hubachiisaniiru. Kaarkulamiin kun ammoo daa'imman dandeettii isaanii gadi baratanii akka baratan gochaa jira. Akka sirna barnoota kaarkulamii haaraa kanaatti ammoo ammaan booda daa'imman turtii isaanii mana barumsaa gara caalu taphaan dabarsuu waan ta'eef qabiyyeen barnoota baratan xiqqaateera. Haadha qabeenyaa Birhuu Kaandaareetti kan Finfinneetti argamu kan taate addee Gannat Mangashaa sadarkaan beekumsaa nuti kanaan dura barsiisnuu fi kan amma barataan baay'ee xiqqaateera jechuun gama kaarkulamii haaraa kanarratti qaban BBC'tti dubbatte. Akka kaarkulamii haaraa kanaatti daa'imman turtii waggaa 3 keessatti lakkoofsa kan baratan hanga 20 ta'uusaa kitaaba qajeelcha barsiisaarra jira. Kitaabonni oolmaa daa'immanii kanaan dura ture cimaa fi qabiyyee hedduus kan qabaate akka ture kan ibsu qajeelchi barsiisaa kun sababni fooyyesseen barbaachiseef tokko kana ta'uu eere. Qabiyyeen barnoota keejii hir'achuu maatii hin gammachiifne. Maatii kanaan kanneen keessaa tokko kan taate addee Mahaleet yeroo ammaa kana daa'imman teekinooloojii irraa dhiyeenya qabaniin mana barumsaa osoo hin galin baay'ee akka beekan dubbatti. Kaarkulamichi hir'ifamuun ijoollee fedhii akka hin qabaanne godheera. Intalli kiyya keejii 3 jirti. Kana bara darbe baradheera naan jette jechuun barnooticha dandeettii ijoolleetii gadiidha amantaa jedhu qabdu ibsiti. Manneen barnoota dhuunfaa magaalaa Finfinneetti argaman komii kana fakkaatu maatii irraa isaan bira gahaa jiraachuu pirezidaantii waldaa manneen barnoota dhuunfaa Finfinnee obbo Abarraa Xaasa'u BBC'tti dubbate. Warri qorataan biraa ilaalchi jiru kan biraa ta'uu danda'a. Amantaan keenya warra qabatamaa lafarratti arginu garuu ijoolleen miidhamaa jiru dandeettii isaaniitii gadi akka baratan taasifamaa jiru amantaa jedhu qabna. Maatiin baay'ee nutti iyyaa jiru. Maatii maqaa qeeqaa kennu beekaa barsiisaa hir'isuuf jettanii nun jedhu jechuun komii manneen barnoota keessummeessee jiran dubbatu obbo Abarraan. Yeroo kaarkulamiin oolmaa daa'immanii kun qophiirra jirutti qabiyyeen barumsa isaa hir'achuu fi afaan Ingiliffaa kuusaa ilaalchaa waldichaa yaada kennu isaa obbo Abarraan ibseera. Haala qabatamaa jireenya biyyattiin keessa jiru yeroo ilaalame manneen barnootaa dhuunfaa baay'ee kaffalchiifna. Maatiin keejii birrii 3,500 hanga 4,000 kaffalu. Kana kaffalaa kan jiraniif ijoollee isaanii taphatanii akka dhufanidhaafi jechuun gaafatu pirezidaantii waldaa manneen barnoota dhuunfaa Finfinnee kun. Haati qabeenya Biruush
Kindergarten adde Gannat sirna barnoota keejii haaraa ilaalchise maatii waliin walgahii taasisanii akka turan dubbatti. Maatiin baay'een akkas taana maaliifan dhufam maaliifan kaffalee barsiisam hanga asitti barsiistan caalaa daa'imman koo mana keessatti baay'ee baratti yookiin barata jedhu jechuun maatii kan walgahii irratti dubbate yaadatte dubbatti adde Gannat. Ogeessitoonni sirna barnoota sadarkaa tokkoffaa marsaa duraa keejii kan qopheessan keessaa tokko kan ta'e Dr. Taaddaseen maatiin daa'imni Ingiliffaa yoo danda'e qubee yoo laakka'e yookiin eda'uu yoo danda'e barateera guddateera jedhee yaada. Sadarkaa ijoolleetti barnoonni isaa miti jedha. Akka barsiisaa yuunivarsiitii Finfinnee kun ibsutti barnoonni daa'immanii barnoota idileetiin ala ta'uu qaba. Umrii waggaa 5-6 daa'imman keejiitti baratanitti sammuun namaa kan itti guddatu ta'uu kan dubbatu Dr. Taaddaseen barnoonni daa'immanii kun irratti xiyyeeffachuu qabu guddina sammuu irratti akka ta'e dubbata. Daa'immanii fi maddi barumsaa fi guddina taphaadha. Daa'imman mana barumsaa deemanii taphachuu qabu. Akka mana barumsaa yookiin idilee ta'anii barachuu hin qaban jechuun itti dabaluun ibsa Dr. Taaddaseen. Barnoonni Ingiliffaa sirna barnootaa keessaa bahee barnoonni hunduu afaan abbaa daa'immaniitiin akka kennamu kan taasifame sababni kanaaf ta'uu kaase. Daa'imman sirriitti taphachuu kan danda'an afaan abbaa isaanii yookiin kan itti afaan hiikkatanidha. Daa'imman dirreetti yeroo bahan oduu durii yookiin sheekoo yeroo taphatan faaruu yeroo faarsan taphatan kana yeroo taphatanitti Ingiliffa taphachuu hin danda'an jechuun yaada ka'umsa murtee kana dheera. Kun mootummaan Itoophiyaa kan fide miti waliigaltee idil addunyaati jechuun daa'imman afaan abbaa isaatiin barachuu isaanii dhimma dhaabbata biyyoota gamtoomanii kan deeggaramu ta'uu kaasuun yaada isaa jabeesse. Ogeessi kun turtii mana barumsaa daa'immanii sadarkaa kanaatti sammuun guddate barnoota booda dhufuuf qophii ta'uu akka qabu kan dubbatu Dr. Taaddaseen kun kan safaramu daa'imman hangam sooshaal aktiiviidha hangam taphatu kan jedhurraayi. Hangam nama waliin walii galuu danda'u hangam ofii ibsuu danda'u kanneen jedhan ilaalcha keessa galfamanii ta'uu ibsa. Maatiin barnoota daa'immanii kan safaru Ingiliffa dubbatanii qofaani. ABCD spoken English sirriitti yoo barateera jedhanii yaadu lakkoofsa ida'uu dandeenya sirriitti bareera jedhanii yaadu. Karaa kanaan waan ilaalaniidhaaf malee maatiin sammuu isaanii safaruu hin danda'ani. Guddini sammuu safaruu kan danda'u barsiisaa guyyaa guyyaan madaaluudha jechuun itti dabalee ibsa. BBC'n hojiirra oolmaa sirna barnoota sadarkaa tokkoffaa marsaa duraa keejii ilaalchisuun ibsa bilbila argachuuf ministeera barnoota biiroo barnootaa Finfinnee irraa deddeebi'een carraaqaa taasisee deebiin arganne. Kabajamtoota hordoftoota sagantaa keenya qophiin har'aaf qindeeffannee kana fakkaata. Namni YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe, like, share gochuu hin dagatinaa. Hanga sagantaa biraatii walitti deebinutti horaa bulaa deebadha.